kabajamtoota hordoftoota Hereetiyoob akkuma beellamanne har'a seenaa goota biraatiin walitti deebinee jirra. Artistoota gameeyyii aartii Oromoof qoomsatan kanneen baha Oromiyaatti biqilan keessaa isa tokko. Walaleessaa, gaazexeessaa, koomeediyaanii, barreessaa fi taphataa tiyaatiraati. Namni kun baha Oromiyaa Ona Oborraa Araddaa Dadar ganda Leelee Gabaa jedhamutti dhalate. Maqaan isaa guutuun Abubakar Muusaa Wadaay jedhama. Abubakar Abbaasaa Obbo Muusaa Wadaay fi haadha isaa Aadde Faaxumaa Haaji Alii irraa bara 1942tti dhalate. Abubakar umrii gabaabduu addunyaa irra ture keessatti artistoota Oromoo hedduuf bu'uura kaa'ee darbeera. Abubakar Muusaa akkuma of bareen guddina aadaa, seenaa, afaanii fi aartii keessatti hirmaachuu eegale. Hundeessitoota hawwisoo afran qalloo keessaas nama hangafaati. Abubakar Muusaa afaan Somaalee, afaan Hararii, afaan Arabaa, afaan Amaaraa, afaanota naannawa sanatti dubbataman hunduma beeka. Dandeettii afaanii qabu kanatti fayyadamuun kitaabota hedduu akka dubbisee himama. Kitaabileen afaan Arabaan barreeffaman hedduunsaa isa bira turan. Kitaabilee koomeedii yookaan qoosaa fi diraamaa kan saayinsii fi ogbarruu hundisaa mana isaatiin dhabaman jedhu namoonni isa waliin turan. Yeroo isaa baay'inaan hojii isaa fi kitaabota dubbisuu irratti dabarsaa akka tures seenaan ni yaadachiisa. Namni gameessi kun umrii guddoo jiraachuuf hin carroomne. Dhalatee waggaa 33tti addunyaa tanarraa boqate. Abubakar Muusaa umrii isaa gabaabduu sana keessatti hojii dila sana kan hojjete osoo xiqqoo bubbulee jiraate silaa waan raajii akka hojjetu tilmaamuun nama hin dhibu jedhu hiriyaan isaa dhihoo Dr. Kabajaa Muhammad Qophee. Abubakar Muusaa hundeessaa afran qallooti. Abbaa afran qallooti. Abbaa aartii Oromooti. Dandeettii addaati qaba. Abubakar Muusaa bara 1959 Dirree Dawaa gale. Waggaa 3 booda bara 1962tti Alii Shabboo, Ismaa'eel Muhammadii fi gameeyyii aartii Oromoo kaan waliin ta'uun hawwisoo urjii bakkalchaa magaalaa Dirree Dawaatti hundeessan. Aartii keessa bakka guddaadha qaba. Ka dura jalqabee bifa ammayyaatiin Abubakar Muusaati. Muuziqaa wallee muuziqaadhaa barreessuu jecha hin dulloomneen yaada hin dulloomneen yaada bichaataadhaan walleelee Alii Shabboo, Alii Birraatii fi artistoonni hedduun hojjetan ka hin duune ka hin dulloomne ka baase isa. Abubakar Muusaa nama saba isaa akkaan jaallatu, nama yeroo sanatti qubee afaan Oromoo barsiisuuf tattaafataa turedha. Sheekuwwanii fi taphoota gaggabaaboo afaan Oromoon meessee nama dhaamaa ture. Taphoota inni waltajjii irratti dhiyeessuun ittiin beekamu keessaa tokko Caalaa Caammaa mucaan cimaan utuu hin mucucaanne cehee cuncula coree miicee cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa afuu dhufee isin cufti callisaa caqasaa kan jedhudha. Abubakar Muusaa adoolessa 23 bara 1973 raadiyoo Harar seene. Deebii Abubakar Muusaa reediyoon Hararitti hoggaa hundaa'u isaa fi Abdii Qophee bakka guddaadha qaban miidiyaa keessattis. Achittis qophii torbaanii kan takka waliin haa kofallu jedhu irratti sheekoo, hibboo, mammaaksaa fi kan biroo dhiyeessuun onnee dhageeffatootaa fudhate. Abubakar Muusaa bara mootummaa Haayile Sillaasees baay'ee dararamaa ture. Mootummaan Dargii ammoo hojiidhuma inni guddina aadaa, afaanii fi aartii Oromoo keessatti hojjetuuf dallanee lubbuusaa galaafate. Abubakar Muusaa bara 1977 sagantaa raadiyoo afaan Oromoo wayita xumuree ba'u hidhattoota Dargiitiin ajjeefame. Raadiyoon Harar sagantaan afaan Oromoo sa'aatii tokko irratti xumurama. Adoolessa 12 Abubakar sagantaa xumuree wayita istiidiyoodhaa ba'u rasaasaan rukutanii ajjeesan. Ajjeechaa isaa dura guutummaa magaalattii keessa ibsaa balleessanii turan. Erga inni ajjeefames reeffi isaa akka hin kaafamne godhan. Reeffa isaa halkan sana dukkanaan bineensi harkifatee nyaate jedhama. Namni Oromoof jireenya isaa kennee hojjechaa ture haala kanaan galaafatame. Weellistoonni gameeyyiin kanneen akka Alii Birraa fi Alii Shabboo bu'aa Abubakar Muusaati. Qophii taanuun seenaa goota biraa qabannee dhiyaanna. Hammasitti horaa bulaa deebana.